Hariiroon alaa Itoophiyaa yeroo waliin kan deemuu fi faayidaa biyyaaf dursa kan kennu gamdaneessaa fi garee maleessa ta'uu hayyoonni kunniin haasaa isaanii keessatti kaasaniiru. Seenaan hariiroo alaa Itoophiyaa akka ibsutti Itoophiyaan gama dippiloomaasiitiin jijjiirama roga maraa kan fidde siyaasaaf tasgabbii qofa irratti xiyyeeffachuurraa gara diinagdee fi investimentiittis hariiroo uumuutti ce'uu hayyoonni AMN Pilaasaas ofsiise dubbataniiru. Barreessaa fi hayyuu seenaa kan ta'an obbo Ibsaa Naga'oo akka jedhanitti bara injifannoo Adawaarraa kaasee Itoophiyaan wiirtuu dippiloomaasii fi siyaasa Afrikaa ta'uu yaadachiisanii kanas milkeessuu kan dandeesse hariiroo garee maleessaa yookaan nan-alaayin waan hordoftee fi jedhanii. Injifannoon Adawaa irratti Xaaliyaan irratti ta'e suni Itoophiyaa sadarkaa dippiloomaasii guddaatti ol kaasee jechuudha. Akkamitti ol kaasee deeggarsa addunyaa irra jiran gurraachota argachuu fakkii gurraachotaa ta'uu. Waggaa 40 booda immoo eega kaampiin lama addunyaa irratti kan East fi kan West jedhameetoo adda bahu kanarratti karaa sadaffaa karaa nagaa barbaadu haqa barbaadu mirga dhala namaa barbaadu irratti fokus goona kan jedhu inni kun biyyoota hedduu hammatee ture. Itoophiyaan kana keessa qooda guddaa qaba. Bara mootummaa Dargii fi Addawaayii hariiroon alaa Itoophiyaa haala addunyaa yeroo sana keessa turte kan hordofee fi hariiroo siyaasaaf tasgabbii irratti xiyyeeffate akka ture hayyuun saayinsii siyaasaaf hariiroo idil addunyaa obbo Tarreechaa Baalchaa ibsaniiru. Hidhattoonni baay'een daangaa Itoophiyaa irra waan turaniif akkasumas keessattis rakkoon nageenyaa waan tureef wanni guddaan isaan irratti xiyyeeffatan nageenya daangaa eeguu dippiloomaasii siyaasa hollaa yookiin horn politics wanta jedhamu yookiin hollaa bilookii yookaan biyyoota qaxanaa gaanfa Afrikaa kanarratti qofa karrarra'ee ture jechuudha. Bara mootummaa jijjiiramaatti hariiroon alaa Itoophiyaa kan ammayyoome kan eenyuufillee hin baabsine gamdameessaa fi bara fakkaataa ta'uu obbo Ibsaa Naga'oo fi obbo Tarreechaa Baalchaa dubbataniiru. Dr. Abiy yeroo dhufetti moor lafa qabsiisuu danda'e mooderni dippiloomaasiin akkamitti hojiirra ooluu danda'a dantaa ofii tikfachuu eenyuufillee baabsii goone yookaan baabsii goone tokkotti hirkannee tokko miidhuun qabnu kan jedhu kuni more of amma mul'ataa dhufe jechuudha. Michooma gaarii biyya kam wajjinuu qabaachuun akka danda'amu biyyi keenya namanti. Kun leegaasii guddaadha. Garuu immoo ani biyya tokko wajjiniin elementii tokko uumee jiraachuu hin qabu. Kana jechuun niituraal dippiloomaasii hordofuun nurra jiraata kan jedhu sana namatti agarsiisa. Walitti bu'iinsa baha giddu galeessaatti deemaa jiru irratti Itoophiyaan hariiroo garee maleessaa yookaan non-aligned dippiloomaasii hordofuu akka qabdu hayyoonni kunniin kaasanii faayidaa biyyaalessaa osoo hin dagatiin tasgabbiin ilaaluun murteessaa ta'uu hayyoonni kunniin kaasaniiru. Nutis Middle Eastitti waan dhiyaannuuf ollaas waan taaneef karaa ikoonomiitiinis ta'ee karaa lolaatiin karaa dippiloomaasiitiin dhiibbaa nurratti fiduu danda'a. Warri wal lolu kun ejjennoo isaanii wajjin akka fudhattu sirratti dhiibbaa godhuu danda'u. Isa kana malaan otuu gar tokkotti hin maxxanne leebildi otuu hin taane dantaa biyya keetii tiksuudhaaf yeroo fudhatteetti yaaduu qabda malee jarjarumaan waa jechuun kun dhiibbaa guddaa biyya kanarraan gahuu danda'a. Hayyuun saayinsii siyaasaaf hariiroo idil addunyaa obbo Tarreechaa Baalchaa itti dabaluun dhiibbaa walitti bu'iinsa baha giddu galeessaa wal qabatee dhufuu maluuf Itoophiyaan karoora yeroo gabaabaaf dheeraa qabaachuu akka qabdu dhaamaniiru. Itoophiyaan karoora yeroo gabaabaa hanga yeroo dheeraatti ishii barbaachisa kan jedhu yaadan qaba jechuudha. Karoora yeroo gabaabaa maali? Boba'aa alaa galchuu dhaabbilee boba'aa alaa galchan kanarratti riifoormii gaggeessuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Dhaabbileen boba'aa alaa galchan kun riizarvii akka qabatan biyya keessatti riizarviin boba'aa akka jiraatu gochuun yeroodhaaf waan kanarratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Soolaarii humna soolaarii fayyadamuu konkolaattota elektiriikii biyya keessatti dabaluu baay'isuun anamma jalqabe kun oomishni biyya keessatti asumatti oomishamaa jiru konkolaattota elektiriikii kana daran baay'isuu irratti Itoophiyaan xiyyeeffachuun baay'ee murteessaadha jechuudha.